Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya sagantaan Soofumar Podcast guyyaa har'aas kunoo eegalamee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aamu dargaggeessa jabaa fi barreessaa kitaaba Ija nan bu'iin kan ta'edha. Dargaggeessi kunis Kanaa'ol Badhaadhaa jedhama. Isa wajjin turtii gaarii kan taasifnu ta'a. Miidiyaa Soofumar subscribe gochaa hamma sagantaa keenya dhumatti nu faana tura. Egaa guyyaa har'aa miidiyaa Soofumar irratti keessummaa keenya affeerree jirra. Keessummaan keenya immoo barreessaa walalooti akkasumas immoo barreessaa sooshaal miidiyaati. Walaloon isaa immoo kitaabni inni barreesse Ijatti nan bu'ini. Akkasimi? Ija nan bu'ini. Ija nan bu'ini. Sodaachisu fakkaata. Sodaachisu. Baga nagaa dhufte. Baga nagaa nu eegdan. Mee waa'ee kitaaba keetiin itti himi? Ija nan bu'in bara 2015 dura barreeffame akka faranjiitti. Kan baxxane immoo 2017dha. Turtii waggoota lamaatiif sababa garaagaraatiin mana hidhaa ture jechuun danda'ama. Mana maxxansaa deemee sababa garaagaraatiin waggaa lamaaf utuu maxxanee hin ba'in tureera. Kanaaf walaloon kun 2015 dura yookaan immoo 2007 dura kan walitti qabameedha. 2010 kaasee yeroo tiineejarii turerraa kaasee jechuudha. Ijoollummaa kaasee. Iddoo tokkotti kan barreeffame miti bakka garaagaraati. Oromiyaa keessaa kutaa garaagaraatti bakka deemee hundumaatti kan hin barreessedha. Baalee fa'aa, Shawaa Lixaa fa'aa, Walloo fa'aa kutaawwan Oromiyaa garaagaraa keessa yeroon barumsaaf hojiif deddeemu kan inni walitti qabeedha. 2017 immoo yerootti turtii waggaa lamaan booda kitaaba ta'ee gara uummataatti ba'eedha jechuudha. Ija nan bu'inis akkuma daa'imaatti daaddeedhaan deemee dhalate jedhee tana yaada. Kana fakkaata kitaabichi. Mee dhaloonni kee eessa ture? Guddinni kee hoo akkam ture? Ijoollummaan kan kee maal fakkaata ture? Isa walumatti qabi nutti himi. Ani akka waamama sirna bulchiinsa ammaatiin Shawaa Lixaa, godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Gaamoo Adaadii jedhamutti dhaladhe. Achumatti guddadhesi. Barumsas naa achumatti baradhe. Mana barumsaa HDK jedhamutti Chaadaadii. Mana barumsaa 5 elementarii akkasumas sadarkaa lammaffaa. Kutaa 12 immoo 11 mana barumsaa Gudar qophaa'in. Achiin booda immoo yuunivarsiitii Madda Walaabuu Baalee Roobeettan baradhe. Haalli guddina koo jireenya baadiyyaa giddu galeessa kan godhatedha. Baadiyyaatti ilma qotee bulaatti waa hundumaa waan ijoolleen baadiyyaa taatu hundumaa ta'ee tanan guddadhe. Jireenya magaalaas immoo amma ta'e tokko niin beeka. Kutaa 11-12 booda naannoo Finfinnee kanas deddeebi'aa waan hin tureef garuu ijoollummaan koo haaluma nama baadiyyaatti guddate. Horii tiksuun jira. Saawwan tiksuun jira, jabbilee tiksuun jira. Isa biratti immoo kubbaa taphachuun jira. Kubbaa kaalsiirraa hojjetamte. Barumsi jira. Kanaaf baay'ee sitti tola. Jireenya baay'ee gaarii ta'e tokko, ijoollummaa gaarii ta'e tokko, ijoollummaa ilmi baadiyyaa dabarsu tokko hundumaa isaa dabarseedha. Tiksee yeroo turteetti tikseen kun yeroo baay'ee sirbaa walaloo walaleessaa faaruu garaagaraa ni qaba. Fakkeenyaaf faaruu loonii achirraa dhufa. Achirraa kaatee moo walaleessuu moo guyyama keessatti yookaan maatii kan keeraa dhaaltee kaatee argattee dhimma walaloo barreessuu kana? Ani baay'ee weelluu kanatti gaarii miti. Sagaleen koo sagalee ta'uu na fakkaatu. Walaloo garuu daa'imummaa ta'ee tanan waggaa 5 kutaa 5 yeroo badhu waggaa 5 osoo hin ta'in kutaa 5 yeroon baradhuun walaloo jalqabee walaloo kan ittiin jalqabee ka'umsi koo maatiidha. Obbolaan koo baay'ee barreessu hangafoonni koo walaloo isaanii dubbisee tanan imiteet godha nanni akkeessa. Sanarraa kan ka'e gara walaloo barreessuutti tan dhufe. Yeroon kutaa 2-3 baradhu faastiin ture. Aktiiviin ture jechuukooti. Kanaaf dafee waa dubbisuun jaalladhan ture nan dubbisa. Kutaa tokko simisteera lammaffaa irratti afaan Oromoo sirriitti dubbisuu danda'eera. Sababbii kanaafi waa dubbisuu kan isaan barreessan san dubbisuu nan jaalladhan ture nan dhaggeeffadha. Keessumaa mana barumsaa irratti kan isaan dhiyeessan
baay'inaan immoo charchi keessatti kan isaan dhiyeessan yeroo namoonni hamilee isaaniif kennanii anis yoon barreessaa ta'e akka isaanii kanan ta'a laata yeroo walaloo dubbisan namni harka rukutaa fi miira keessa galaa gammachuutti agarsiisaa fuula ifaatti agarsiisaa isaan laalaa ture daa'ima taate immoo waan argite baay'ee qabatta waan ta'eef anis akka isaanii ta'uun hawwa ture isaan kitaaba maxxansinee an kitaabarra geera jechaadha. Ka'umsi koo weelluutu hin ta'in isaani. Weelluudhaaf baay'ee sagaleen koo kennataa miti gara fuulduraatti si yaalu. Namoonni gariin walaloonni ayyaanadhaa jedhu. Namoonni gariin immoo barumsaan dhufaa jedhu. Ati isa kamiin deeggarta? Ani lachuu akka teettan amana. Walaloon kennaadha ayyaana. Ayyaana qabaachuu qabda. Kennaa isaa qabaachuu qabda. Barumsaanis ni dhufa garuu carraan isaa dhiphaadha. Kanaaf ayyaanni isaa jiraachuu qaba. Akkansiin jedhe shaakalliin jiraachuu qaba. An jaalalan qaba. Keessa koo wanti ture jira. Namni uumamumaan kenna ogummaa qaba. Jaalala ogummaa qaba. Kan walaloo, sirba, weelluu, maal kana muuziqaa akka jaallannuu fi wantoota aartii faana ol qabatu hundumaa akka jaallatuuf namni uumamumaan keessa isaa waan jiruuf wanti ogummaa kun isa kanaafi keessa kee jiraachuu qaba jalqabuma keessa kee erga jiraate booda shaakalliidhaan hin fooyyessitaa barumsaan hin sirreessitaa garuu akka nama ayyaana qabutti inni shaakalaan fiddu iddoo gaarii gaa jedhee naman fiduun ni danda'ama barnootaan shaakalliidhaan garuu ayyaanni jiraachuu qaba kanaaf gara ayyaanatti waan inni duufu fakkaata yaanni koo gara ayyaanaaf waan hin ooge fakkaata garuu shaakalliif barnootaanis dhufuu ni danda'a lachuuti jedhee namanaa garuu gara ayyaanaatti moor concerned hin ta'ani. Walaloo afaan Oromoo keessaa baay'een isaanii sookoof sorgoo qabu. Baay'een isaanii anama walaloon jaaladha gaafa ta'e an akka dhuunfaa tokkotti sookoof sorgoodhaan jaaladha malee akkana walaloo ifa ta'e wayin jaaladhu. Atoo waan san keessatti hagam laaltee jirta hagam xiinxaliteetta akkamiin laaltee sookoof sorgoo kanneen irratti barreessuu irratti. Walaloon akaakuu garaagaraatu jira. Isaan keessaa yeroo hundumaa ciigoo fayyadamuun gaariidha. Nama nu garuu walaloon ciigoo hin qabne walaloos miti. Walaloon sookoof sorgoo hin qabne walaloos miti. Haa ta'u malee yeroo tokko wantoonni ati ifa gootee barreessuu jiru. Seenessuu yoo ta'e, addeessuu yoo ta'e, ibsuu yoo ta'e akkasumas immoo dhaggeeffattoota kee daawwattoota kee giddu galeessa dubbistoota kee giddu galeessa godhattee wantoonni ati akka namootaaf galuuf barreessitu jira. Ka kanarraa nafe garuu walaloon ciigoodhaan tola, walaloon sookoof sorgoodhaan tola, walaloon waan jechoota filatamoo, ergaa filatamoo, dhaamsa filatamoodhaan tola. Yoo sanan ta'in garuu walaloon ta'u. Haa ta'u malee yeroo tokko ibsitee sookoo baay'atutti hin baay'isiin akka namootaaf galuu wantoota ati gootu jira. Kanarraa nafe garuu walaloon jecha dhoksaa, hiika dhoksaa yoo qabaate walaloo gaarii ta'a. Amma sooshaal miidiyaa irratti namni barreessu baay'achaa jira. Kun qulqullinaaf bareedaadha jettee yaadda qulqullina isaan hir'isu namni hundi ka'ee barreessuunsa. Namoonni waan itti dhaga'ame barreessuu ni danda'u. Mirgaa sanagaa waaqayyo waan afaan uumeef isatu beeka waan ta'eef waan garaa keessatti namni dubbatachuu qaba. Waan isatti dhaga'ame haasa'achuu qaba. Garuu gara qulqullinaatti gaafa finnu namaan hin barreessin hin jennu garuu namni waan qulqulluu barreesse gaariidha. Yeroo kana immoo keessumaa namni yerootti waan baay'ee argatee dubbisuu danda'u waan ta'eef namni waan barreessuuf yoo of eeggate gaarii natti fakkaata. Yeroo tokko jedheera namni waan hin taane gaafa barreessu ani dadhabaadha jedhee of beeksisaa jira. Waan hin taane gaafa barreessu waan dadhabaa waan gabbu'aa waan hin madaalle gaafa barreessu of ibsaa jira ani dadhabaadha. Ani addunyaatti of agarsiisaa jira. Kanaaf waan hin taane barreessuun waan qulqullina hin qabne barreessuun an waan qulqullina hin qabne of keessaa qaba jedhanii of himuudha. Kanaaf namni ofiif jedhee waan qulqullina qabu yoo barreesse gaariidha. Garuu barreessuun hin daangeffamu. Qulqullinni garuu eegamuu qaba kan jedhutti waliigalaa sooshaal miidiyaa irratti waan baay'ee argina. Sooshaal miidiyaa qofa miti. Namni sooshaal miidiyaa waan harka isaa keessa jiruuf itti gargaaramee waan baay'ee barreessa. Waltajjiiwwan garaagaraatti hin argina waan qulqullina hin qabne. Even miidiyaa irratti yeroo arginu hin jira miidiyaa mainstream ta'an irratti sun gaarii miti. Namni
kan siin jedhee ofii isaatiif jedhee namni waa barreessu sun waan qulqulluu ta'e namaa dhiyeessuu qaba ofii isaatiif jedhee. Akkasumas immoo gaafa barreessitu maalan buusa, maalan fayyada, maal ergaa akkamiin dabarsa, dhaloonni maalirraa argata, namni maalirraa argata, guddaan maalirraa taajjaba, xiqqaan maalirraa barata ka jedhu giddu galeessa godhatee barreessuu waan qabduu fi abbumti of gargaaruu qaba. Barreessaa numti sun innumti barreessu sun numti waa jedhu sun of gargaaruu qaba jedhee tanan amana. Barreessitoota afaan Oromoo keessaa namoonni akka Zalaalama Barraafaati barreessaa ciccimoodha. Amaariffa keessaa immoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin fudhachuu ni dandeenya. Namoonni baay'een isaanii kitaaba isaan barreessan keessatti hangadhaa walaloo isaan barreessan keessatti hangadhaa ittiin shaakalama aartii keessatti fakkeenyaaf amma Looreet Tsaggaayee Gabramadiin gaafa fudhani namoonni aartii ittiin hojjetan isarraa ka'u walaloo isaarraa jechuudha. Afaan Oromiifaatittis immoo artistoonni baay'een fakkeenyaaf Hacaaluulee kaasuu ni dandeenya. Baay'een walaloon jaallatu keessaa tokko walaloo Zalaalamaa Barraati. Atoo eenyuun dinqisiifatta barreessitoota walaloo keessaa kan afaan Oromoolee haa ta'u kan biroo keessaa eenyuunfaa dinqisiifatta eenyuunfaa fakkeenya godhattaatiin? Ani akaakuu garaagaraatiin ilaala. Tokko qofaa ilaalu walaloowwan afaan Oromoo keessaa kan akka Zalaalama Barraatu kaastettaa nama guddaadha. Walaloon isaanii walaloo ajaa'ibaati. Baay'een isaan dinqisiifadha. Dooktar Asafaa Tafarraa walaloo ammayyaa keessatti gahee isaan taphatan keessumaa kan afaan Oromoo gahee guddaadha. Kitaabolee isaanii baay'een jaaladha. Akkasuma walaloowwan amma kan akka dhuunfaatti kan ilaalu jira. Walaloo waltajjii jedhee kan inni ilaalu jira. Akka lataa kana jechuudha. Walaloo weelluu kan amma Hacaaluu ati kaaste Simeetu fa'a. Namoota walaloo weelluu yookaan walaloo sirbaa barreessan kan akka Simeetu fa'a jechuudha. Walaloo sirboota Hacaaluu duuba Simeetu fa'a jira. Nama baay'ee dinqisiifadhuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiifadhuudha. Wantoonni isaan barreessan dhuka qabu, dhaamsa qabu, barootaaf jiraatu. Yeroo baay'ee barreessaan kan dogoggoru waan har'aa waan taatee guyyaa kanaa gabaasa fakkaata. Garuu yoo waan har'aa kan barreessitus yoo ta'e akka inni bor argu fiil godhutti akka hubachuu danda'utti barreessuu danda'utu isaanirra jiraata. Kanaaf weelluu dugduuba keessumaa warra amma lubbuun jiranii fi hojiitti jiran jedhee yaadu keessaa Simeetu fa'aa baay'een dinqisiifadha. Amaariffa keessaas immoo akkatu jettee Looreet Tsaggaayee hojii isaanii Isaatoo Ababaa akkasumas kan sagaleedhaan hojjetan Awaash fa'aa irratti Gammachuu Qamarittiif kan barreessan walaloowwan isaanii baay'een dinqinatti tolu. Yeroo tokko tokko Amaariffa waan hin beekneef kan nu darbu jira ergaani gara jalqabaa fi baay'ee rakkadhan ture. Amma adadumaan gaafa faanitti baraa deemnu jaallachaa kan dhufne jira. Gabra Kiristoos Dastaa warreen amma jiran keessaa boqotu siyyuu baay'een dinqisiifadha. Kanaaf walaloowwan hedduun jiru. Afaan Ingiliffaa keessas akka Ruumii fa'aa dhalataa biyya Raashiyaas kan ta'e immoo kan akka Puushkin fa'aa namoota gurguddaa baay'eetu jiru ogummaa kana keessaa. Kanaaf akkaataa garaagaraa waan laaluu fi namoonni fakkeenya naa ta'an danuudha. Garuu kaka'umsa naa ta'e kan siin jedhe hangafoota kooti. Hangafoonni koo Tarrafeef Mangistuun baay'ee na gargaaraniiru. Kanaaf walaloo keessatti namoota baay'ee. Sooshaal miidiyaa irratti tiimii ogbarruu jabaa qabdu ture. Tiimiin keessan sun akkam ta'e yoo bittinnaa'ee jiraates maaf bittinnooftanii barreessuu maal dhiiftanii? Tiimii yoo jechuu baanne namoota ogummaa kana keessa jiran namoota waa barreessan umuriidhaanis kan walitti fakkaannu sooshaal miidiyaa irratti waliin qoosuudhaan waliin haasa'uudhaan waan akka tiimii wayii fakkaatu. Yeroo baay'ees immoo qaamaan wal arginee dhimmoota aartii irratti haasa'uudhaan hojiin taphachuudhaan waan akka tiimii fakkaatu wayii tureera. Ammas jirra yaada waluma bira jirra. Dabalataan immoo waldaa qabna, waldaa barreessitoota Oromiyaa akka waliigalaatti jechuudha. Akka waliigalaatti kan umurii keenya fakkaatus kan nu boodaas kan nu fuulduraas hundumaa kan hammate hundumaas immoo kan affeeru namni waa'ee Oromoo afaan Oromootiin afaan biraatiin isaa ta'u barreessuu irratti namni xiyyeeffate hundumtuu miseensa kan itti ta'u waldaan jira jechuudha.
akka sooshaal miidiyaatti namoonni walitti dhufnee haasofnu taphannu wajjin iddoo garaagaraatti hirmaannu ni jiru. Ammas ni jiraatu. Haaluma jiruutu gargar nu fageesse jiruudhuma faana kaachuu namni harka afaanitti yeroo ta'u jiru yeroo qaala'u gara walitti dhufuurraa gara hojii isaatti fiiguutu baay'ate. Yeroo durii xiqqoo dargaggummaan kunis jirti kana caalaa ammas dulloomne. Garuu yeroos hojiinis hagas maraan ta'u barnootas yoo ta'e yeroo lafa jirtu wal argita. Amma namni jiruudhuma faana fiigeeti malee wal dagachuu miti baay'ee wal jaallanna wal kabajna akkasumatti jirra jechuu barbaade. Barreessuu garuu akka duraa sanatti jiranatti hin fakkaatu miti xiqqoo qoritaniitu. Barreessuun qorrineerra dhugumaan sooshaal miidiyaa irratti nama barreessu xiqqoodha. Tokko waan rakkanne qabna. Namootatu callisanii koppii godhanii iddoo biraa geessu. Yeroo waan nuti barreessine kitaaba biraa keessatti arginutu jira. Waan barreessine yeroo Facebook irratti ati barreessitu achii fuudhanii gara TikTokitti hojjechuu gara Telegiraamitti geessu waan akkasii kana argina. Sun anaan keessumaa na jibbisiiseera. Namoota baay'ee birattis waan mudate natti fakkaata. Kan lammati immoo kan siin jedha sooshaal miidiyaas keessumaa Feesbuukiin barreessitee namaa dhiyeessuudhaaf salphaadha. Harkuma keetiin poosti goota. Kan amma immoo namni baay'een tireend kan ta'e immoo TikTokiidha. TikTokiin piroodakshinii si gaafachuu danda'a, yeroo si gaafachuu danda'a, waraabbii si gaafachuu danda'a. Isa kanaaf gara sanatti hin finne barreeffamoota keenya malee barreessuu namni qirrisuyyuu dhiiseera jechuu hin danda'u. Garuu sooshaal miidiyaa irratti akkumatti keessumaa feesbuukii baay'ee gargaaramna irra ta'eera. Ofii kootiyyuu poosti gochaa hin jiru. Garuu barreeffama namoonni dhaabaniiru jechuu hin danda'u. Ayyaanni jiraannaan sin gadhiisu dhuguma dubbachuuf garuu akka durii sababoota kanaan jiruu faana waa wal qabatuun maal akkuma muriin kee deemu immoo wanta ati baay'ee itti dhimmamtu hedduun waan jiraatuuf dhimmoonni hojii isa durii caala responsibilitiin sitti dhufuu danda'a. Wantoonni sun akka ati konsentireet hin goone si gochuu danda'u. Kana ta'uu danda'a jedhee tana yaada. Dhimma koppiraayitiitii fi fakkeenyaaf amma kitaaba barreessanii kitaabni keessan akkuma amma kaaftee sooshaal miidiyaa irratti gaafa barreessanii fi kitaaba irratti gaafa barraa'u iddoo biraatti argitan. Tokkoffaan dhimmi koppiraayitii pirootekti gochuu irratti maal fakkaata waan jedhu. Inni lammaffaan immoo kitaabni amma isin barreessaa jirtan kun bu'aan isaa maalinni walaloo barreessitee jirtaa maxxansitee jirtaa faayidaa irraa argatte maal fakkaata? Uummata Oromoo biratti hanqinni jiru yookaan ciminni jiru maal fakkaata walaloo jajjabeessuu keessatti? Koppiraayitii faana ol qabatee namoonni jalqabuma barreessaa irra rakkoon ni jira yeroo gara kitaabaatiin barreessaan kitaaba ni barreessa malee akka seeraan eegamuuf eeggannoo seeraa akka qabaatuuf kitaaba isaan galmeessifatu. Koppiraayitiin kee akkasii eegamuuf seeraan galmeessifachuu sirra jiraata. Even isa kanarratti leenjii waldaan barreessitoota kennaa akka ture nan yaadadha. Sun hanqinuma keenya hanqinuma barreessitootaati. Gama kaaniin immoo namoonni kan sooshaal miidiyaa kana kitaaba irratti illee baay'ee kitaaba nama jalaa fuudhanii maxxansuun yeroo tokko 2-3 mudatee beeka garuu baay'ee miti. Kan sooshaal miidiyaa garuu maqaadhuma keellee kootiin godhan callisanii waa fuudhanii iddoo biraatti dhoobu. Sana akkaataan itti to'attu siin jiru. Yoo si quunname sooshaal miidiyaa irratti awwaara kaastee naa deebisi jette malee namni hordofee hordofee waa irraan ga'u hin jiru. Kan egaa warri koppii godhan nama barreessa sana otoo kabajanii irra darbanii koppii gochuu baatanii. Koppii gochuun yoo barbaachise ani gaafa sooshaal miidiyaa irra kaa'u namni akka dubbisuu fi barreessaa sana maqaadhaan koppii peest yoo godhan soorsiisaa yoo maqaadhaan tokko kireeditiin sii kennamuu isaatiif hin gammaddaa. Lammaffaa immoo hojiin kee hojii gara fuulduraatti hojjettuuf mul'ataa deemaa si gargaara. Gama kitaaba kootiin faayidaa naaf argattee jira yoo jettee hin arganne dhugaa dubbachuuf kitaaba yeroos kan si ajaa'ibu kitaaba sanatti baay'ee dadhabeera. Wanti hin argadhe hin jiru. Isuman itti baaseyyuu hin deebifne. Kan inni yaadadhu gaafa eebba kitaabolee gurguraman muraasaa fi gaafa namootan itti dhiyeenyaan beeku kan magaalaa baay'eetti arraabsee
kan inni itti kennee naa deebisaniin alatti keessumaa warri raabsan maallaqa naan kennee naan deebis baay'een isaanii. Kitaaba gurgurataniiru torbee 2-3 caalan turre gabaarraa dafee dhumee an harkaa dafee dhumee garuu maallaqni isaa naan deebine guyyaa eebba sanas ani aartiin daldala jedhee namanu kanaaf wantoota akka caalbaasii wantoota akka namatti gaabii guusanii maal amma ta'aa jiru kan hin jaaladhu waan ta'eef yeroo sana waan akkasii hin goone kan dhiyaate sagantaadhuma aartii qofaa walaloo irratti hin barreesse walaloo aadaa baay'eetu jira kan akka geerarsaa kan akka mirriigaa kan akka weelluu wantoota akkasii jira isaan sana gara steejiitti gara waltajjiitti fidu fakkeenyaaf mirriiga Harargeetti beekama nama waan sana irratti hammatee tokko beeku nama finne looga sanaan akka jedhuuf yaalchisuu geerarsa irratti fakkeenyaaf geerarsa gara horroo gara waltajjiitti finnee namni akka walaloo geerarsa hubatuuf yaalii gochuu wantoota akkasii wanta walaloo faana wal qabatan waltajjii irratti mul'isuun alatti waan sana ilaallatu mul'isuun alatti wantoota mallaqaa kana nadamsin sirriis miti itti sinaman kanaaf gurgurtaa isaarraas guyyaa eebbaas wanta argame hin jiru jechuun hin danda'ama garuu ani gammadaadha itti kasaarus maallaqaan itti kasaarus namoota baay'ee bira naa ga'eera kutaa Oromiyaa hundumaa yoo xinnaate koppiin tokko qaqqabeera jedhee naman isa kanaaf gammachuu guddaan qaba namoonni dhuunfaa baay'ee na gargaaraniiru namoonni keessumaa sooshaal miidiyaa kan na gargaare keessaa namoota baay'ee faana ol bartaa as taa'ee Iluutti ergeera as taa'ee Booranatti ergeera as taa'ee Kamiseetti ergeera as taa'ee Asoosaatti ergeera kutaa Oromiyaa hunduma qaqqabuu yaaleera namoota baay'eetu na gargaare namoota bira qaqqabuu kitaaba kootiitti nan gammada garuu gama maallaqaan agas maraa miti wantoota immoo maallaqa argachuuf amma godhamu kanas hin deeggaru hin jaaladhu maaliif aartiin aartiidha namni itti amanee ispoonsarsi godhee yoo maxxansite baay'ee bareedaadha sanaan ala baay'ee keessumaa kitaaba kana wal qabatee namatti hin tolu. Kan hordofaa jirtan miidiyaa Soofumariiti sagantaa Soofumar podcast keessummaa keenya kabajaa qabanii isiniif dhiyaannee jirra isa wajjin immoo waan adda addaa haasaa irratti argamna yoo akkuma beektan immoo dargaggeessi kun dargaggoo kanaa ol badhaadhaa jedhama kitaaba walaloo addaa barreessee haala addaatiin gabaadhaaf dhiyeessee jira guutuu Oromiyaa irratti kitaabni isaa gurguramu irratti argama bitadhaa dubbisaa sooshaal miidiyaa irratti immoo isa hordofaati isa jajjabeessaa isiniin jenna ammas walii wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Egaa kana ol wanti nu affeertuun barbaachisaadha mitiire? Waan nu affeeruu qabda hedduu keessatti mee waan tokko nuuf jedhire. Walaloo baay'ee jaaladha. Keessattuu immoo walaloo keessa kan kee dhossaan ibsu akka duratti cigoo kan qabu jechuudha. Walaloo akkasii qabaatti immoo filatamaadha. Ayyee walaloo kanaan dura sooshaal miidiyaa irra ture tokko sin affeera waan cigoo faana qabattu jaalala fakkaatti. Wanti qoodha jaalala jaalataa jedha abbaan kee na haareebu armeen kee nattaa kaatu sareen mana keessanii arjatee naa nyaatu waardiyyaan naanaa lolu obboleessi kee na haadhaanu mana keessan dhufuudha kaayyoon koo itti hanu caccabsee karaa cufaa mana keessanan dhufa ija kootiin si arguuf eenyunuu hin eeyyamsiisu onnee koo bittinfame qilleensa irratti hin dhiisu siif jedheen ta'a didaa naanaa jedhan addaggee abaaramuudhaan fedha of biratti siin argee nan cabsa malee safuu mana keessanii nafu dirmammuudhaaf hin boo'u sirumaa nan tuffadha siif jedhee waan narra ga'u qajeelinuttan fudhadha sababa keetiif maaddii jaalala kootti hin qoosu sichi rurruuqaaf jedhee quba dhoksaan hin loosu jirbii gabaa bitadhee ija koo ittiin hidhadhee banadhee karra cufaa mana keessanan dhufa waan keessa koo jiru maatii dhunkeettan hima haa fudhatan murtee cimaa waan fedhan jedhanii na haa baasan mana karaa nan yaalle kana jedha. Wareegama jaalalaaf kan falame. Cigoo faana ol qabatee hiika lama qaba. Yeroo baay'ee karaan ani yaalle kana jedha. Walaloo kana kan isin affeereef tarii cigoo waan jedhu waan kaafneef dura.
karaan ani yaalle kana jechuun wantootan armaan olii kana wantootan jedhe kana abbaan kee naa reebu haati sareen keessa naa nyaatu waardiyyaan naadhaan natti fakkaata mucaa magaalaati waardiyyaa qabu waan kana hundumaa karaan ani yaalle kana kan hin jedhe kana jechuun kanaan dura yaaleen beeku waan baay'ee siin jedheera si amansiisuuf kan inni yaalle kana qofaadha kanaafuu safuu cabsee mana keessan dhufaa jechuudha kalammataa immoo kana booda karaan ani yaalle kanadha kana hin godhu akka jechuudha waa lama jechuudha kanaaf namni dhaquu barbaade sitti fayyadamuu danda'a namni hafuu barbaade itti fayyadamuu danda'a namni wareegama kaffaluu barbaade illee kan hin barbaanne illee kan hin barbaanne kanaafuu jara lachuu bakka walaloon kun yeroo baay'ee namoonni kallattii koomentii isaa dubbisaan ture yeroo walaloo kana poosti godhe 2018 natti fakkaata waggaa 6 koomentii isaaniirraa akka na hubadhetti lakka akkasiin godhiin jaarsummaa ergadhu safuu hin cabsiin namni na hubate hin turre garuu walalichi jara lachuuf hundaa hin dhaqu jechuudhas hin dhaqa jechuudhas ciigoon kana. Mee kanumaa wal qabsiisee gaafii tokkoon si gaafadha. Adhaanat Hagos Dastaa Gammachuu. Maali mee jechi kun maalirraa ka'ee akkasiin jechuu danda'e ni beektaa? Natti fakkaata seenaa ni qaba jechi kuni mee waan kana jecha kanaa nutti himi raayyaa ibsuudhaaf hin fayyadame Adaanet Hagos Dastaa Gammachuu ka'umsi isii gammachuudha abbaan ishee Dastaadha no akaakayyuun ishee Dastaadha abbaan ishee Hagosi isheen amma Adhaaneti kan inni ibsuu barbaade nama asii deemee jaalallee achitti qabeedha dhugumaan immoo deemeen ture ani raayyaa magaalaa Mahonni jedhamtu irraan asii gad baadiyyaa kiiloomeetira 7-8 Machaarii kan jedhamu tokko dhaqeera hojiif deemnee yeroo sanan barreesse achitti wanti nan arge ijoollee isaanii fi manatti maqaa afaan Oromoo baasu ture keessumaa namoonni waggaa 50-60 olii ture maqaa afaan Oromoo baasu alatti garuu maqaa Tigriffaatiin waamamu ayyaana dubartii kan jedhamu immoo qabu. Ayyaana dubartii. Shandaa. Addatti immoo isaan kun ayyaana dubartii waan jedhamu wayii qabu. Akkasumatti dubarroo waan akkasiidha natti fakkaata. Aksentii isaa yoo dagachuu baadhee ayyaana akkasii qabu. Ayyaanni akkasii kan Oromiyaa keessatti ta'u faana waan akka kunoo yeroo maal jedhama salaalii kana fa'aatti ta'u faana waan wal fakkaatu wayii wallistuun saaliyaa saamii irratti hojjettetti natti fakkaata yeroo tokko kanaaf waan inni achitti arge sananii guyyaadhuma tokko lamaan waan hin qalbifadhin gara wallootti deebisuuf yaale Adaanet Hagos tokko eenyummaa nama sanaa ibsuudhaaf lammaffaa immoo jarri sun attachmentii ganama Oromoo faana qaban akka hin ganne keessumaa abbootiin agarsiisuudhaaf fan barreesse walaloo sana kanaaf Adaanet seenaa akkasiidha kan qabu. Jaalalli suma qabe moo akkam? Jaalalli Oromummaan wanna qabe malee particularly anaan qabne iddoo biraatiin qabe garuu tuuna qabe baay'ee natti tola baay'ee bareedu. Eenyummaa isaanii xiqqoo dagataniiru garuu ka'umsi isaanii hin banne maqaan lafaa maqaan ijoollee manaa akkuma Miimii Maamush jedhamu jira miti asitti yeroo ijoollee beebii maal jedhan kan akkuma sanaa maqaa afaan Oromoo ijoollee isaaniif baasu turan mana keessatti maqaa manaati ayyaantuun maqaa manaati jechuudha akkuma Maamush Miimii jennu san jechuudha isheen egaa Adaanet taateetti gammachuun garuu ka'umsa isheeti sana ibsuudhaaf kan hin barreesse. Kan maa wal qabsiisee kana ol gaafii baay'ee sodaatu jira jedhan. Yoom fuutaa? Yoom fuutaa kan jedhu ija nambuyin keessas jira. Yeroos aanallee baay'een rakkisan ture nama yeroo rakkisan argeeni yoom fuutaa kan jedhu barreessee ture bifa walalootiin. Anaahu gaaffiidha yoom akkam fuudhuun beeku. Karoorri hin jiru? Karoorri koo tureera ammas jira akkam fuudhu nan beeka. Waan hin hafne suniin. Sun hin hafu. Maaliif inuma fuuna garuu guyyaa kam akka ta'e hin beeku yookaan immoo isheen dhuftee na fuudhe hojii gaaf sana ta'uu danda'a. Garuu inuma fuudhaa ammatti waaqatu beeka. Jaalalli si qabeen beeku?
sirriitti na qabeera. So Na qabuutu hin ta'in na fuudheera jechuudha. akkamiin jalaa baatire akkamitti as geette? Jaalala jalaa bahuu hin danda'u. Jaalalleen kun jalqabaa taatoo asoosamaati. Asoosama dubbiseen jaaladhe. Isheen lammataa immoo namadha. Taatoo miti. Taatoo asoosamaa hin danda'ama. Asoosama keessatti jaaladheera. Asoosamnichi waa'ee maaliiti? Eenyuun isiin hin dubbifna dullee? Lakki na jalaa jaalladhu. Na jalaa jaallattu. Achi keessatti kan hin jaalladhe tarii fiyaamee taataatii laata? Fiyaamee ta'a. Fiyaamee taataatii. Oromaa irratti. Fakkaata Oromaa. Oromiyaa. Egaa sana dura yeroon afaan Oromoo dubbisu sana dura fiyaamee taatoon Oromaa hin dubbisiin dura afaan Oromoo baay'ee dubbiseera garuu isaan irraa hin qabne. Fiyaamee kan na qabsiise sagaleedhaan dhaggeeffadhe. Sagaleedhaan kan Fiqaaduu Takilamaariyaam fakkaata kan hojjete sagalee Oromaa sagaleetti jijjiire. Gara sa'aatii 8 oliidha. Isa dhaggeeffadheen qoosaadhumaa kan jedhe. Jaalalli garuu na qabee beeka. Gaahilan ta'an hin milkoofne malee na qabee beeka. Sun immoo yeroo Waaqayyo eeyyame deebi'ee ristoor taa'ee nama. Amma hin jiruure. Amma maal keessa jirta? Kanumaa wal qabsiise maal keessa jirta amma? Amma jaalachuudhaaf onnee qaba. Ani baay'ee madaan qabu. Jechuun hin madeessinis baay'ees madaa'eera jedhee hin himadhu. Kanaaf nan jaaladha gara fuulduraatti dheeruman lapheenuma banamaa akkuma namni shaamizii banatee laphee sasaalaa kana agarsiisu kos banameedhuma agarsiisuudhaaf qophiidha. Nama jaalalaaf qophaa'e akkasitti taa'uun akkasiin ofitti fakkaata. Kanaafuu namni gaaffii kana barbaadu jiraachuu danda'a. Singil hordofan. Beeksisaan jiru. Beeksisaan jiru. Tarii carraadha. Normaalii jaalalli waan inni murteessitee jaallattu miti. Yookaan nama akkasii ta'uu qabdi nama akkasiitti jettee waan jaallattu miti. Akkasumas immoo ijumaan argitee miirumaan argitee jaallattes immoo waan itti haftuu miti. Jaalalli jaalala dhugaa kan ta'u yoo gaa'ilatti jijjiiramuu danda'e qofaadha. Sanarra kan hin geenye jaalala miti. Kana jechuun maa inni waan boruu, waan iftaanii, waan egeree, waan of keessaa qabu yoo ta'edha. Yeroo tokko tokko ijaan arginee namatti hin dhufnaa hin jaalannaa garuu hin turu dafeetu coolika. Summaa inni keessi keetti namanne ija keetu jaallate miira keetu jaallate yeroodhaafi malee keessi keetti namanne jechuudha. Sakkasii baay'een fedhu. Suma dhugumaa, suma ijoollee fidu, isuma egeree qabu, isuma maatii gammachiisu, isuma uumaan keetti gammadu, isuma uumaan ganama kennu sakkasiittan gammadaa sun immoo yeroo isaatti hin taa'ee namana. Waaqni isaa milkeessu. Ameen. Baay'ee sirriitti naa. Waa'ee kitaaba keetii haa kaafnu. Ayyaa. Mata dureen kitaaba keetii kitaabota kaawwanirraa mata dureewwan kaawwanirraa adda xiqqoo. Hiikni isaa maalinni maaf mata duree kana filatte kitaabota kee keessatti walaloo kan kee keessatti? Ija Nambu'iin hiika baay'ee qaba anaa fi tokko akeekkachiisa ija Nambu'iin. Akkas fakkaata. Yeroo baay'ee namni akkasiin hubata. Ija Nambu'iin immoo gama biraatiin mararteedhaan wal qabata. Waan tokko yeroo mararsiifattu ija na buute laphee na seente akka jechuuti. Ija keessa na galte ija na buute marartee agarsiisuudha. Ijaafoo na badu jidee taateen akkanaa kun yaa. Kanaaf walaloo koo keessatti immoo wantooti akkasii kun mararteedhaan wal qabatan akeekkachiisaan wal qabatan baay'eetu keessa jira waan ta'eef kanaaf hin fayyadame. Wanti kanaa waliin qabanne baay'een isaa hin jiru. Ergaan kitaaba kanaa walii galaasaa ija Nambu'iinidha. Mata dureewwan kaan irraa adda kan isa godhu waan baay'eetu jira keessumaa waan uummanni keenyatti ture baay'ee isaa waan kaasuuf sirna tureef akka akeekkachiisa. Marartee jiruuf immoo akka marartee ibsannaa akka nama jaalalli isaa tokko fuulduratti ilaalee maal akkas nan marariin akkas ija Nambu'iin akkas natti hin toliin jedhee ija mararteetiin ilaalaa sagalee laafaa wayiin dubbatutti waan waa ibsudha. Kanaafan filadhe harka caalu garuu dhimmoota hawaasni keenya uummanni keenyatti ture faana waan wal qabatudha.
Cover page isaa leenca ciisu na fakkaata. Akkasii mi? Okay. Leencadha. Kan akka keechisu danda'us leencuma. Leenci isaa jiran. Akkasitti ija isaa qabate ija nan bu'in jechaadha. Waan itti aggaamametu jira. Wanti ija nama bu'u immoo waan xiqqaadha. Ija ayyaantuudha. Ayyaantuu koo ittiin bu'ii. Ayyaantuu koo na jalaan tuqiin. Ati waan xiqqoodha jedhee kan akeekkachiisa laachuu danda'u jechuudha. Kanaaf leencatti kan fakkeeffameef kanaafi. Kabarii isaa leenca kan hin taasiseef kanaafidha. Leenci guddaadha. Maqaa qaba, seenaa qaba, jabina qaba, gootummaa qaba. Kan akeekkachiisuu danda'us immoo jabaa akka leencaati. Kanaaf sagalee tokkodha jechuudha. Sagaleen seensa kitaabachaa irratti waan akkas jedhu waan hin kaa'e natti fakkaata. Kun sagalee tokkodha. Sagalee uummatichi dhageessu keessaa sagalee tokko akka waan ta'eettan fudhadhaa jechuudha. Kitaaba ija nan bu'iin duwwaa barreessitee turteerta. Maalidhaa fi sababa kana si gaafadheef walaloo kan kee namoonni baay'een jaalatu. Maaliif ittiin deebinee maaliif sanuma achumaan baddee? Kitaabni jira yeroo mani ija nan bu'iin jedhuyyuu asirratti kan barreeffame maqaan kan dhaame kitaabolee lama jiru. Tokko asoosama dheeraa reediyoof qophaa'e bifa reediyoof ta'uun kan qophaa'e ijoollee Finfinnee kan jedhu. Lammati immoo fuullee jedha kan jalqaba walitti qabee inni illee jijjiirameera fuullee fuula duubaa waan jirutti jijjiireera. Kitaaboleen jiru na bira kan maxxansaaf ooluu danda'an. Garuu gara kitaabaatti kan hin jijjiiramiin wantoota siin jedhe faana wal qabata. Tokko maallaqa gahaa qabaachuu qabda. Waan akka gaabii maaloo sana barbaadu. Gaabii namatti uwwisanii eebba kitaabaa san waan biraa safakkeessan san hin barbaadu. Yoo too danda'ame namni ispoonsar godhu jiraate maxxansuuf. An qophiidhaa yoo hammaatee dhufe immoo sooshaal miidiyaadhaanis namaaf raabsuun hin danda'ama malee kitaabni jira. Kitaabni asoosamaa gaggabaaboo, kitaabni walaloos hin dhabaman. Kanaaf gara fuulduraatti guyyaa waaqni eeyyame yookaan immoo wanti ittiin maxxanfuun argame kan maxxanu ta'a malee hin dhiisne. Ta'uu mi'a ammas walaloo tokko nuuf hin jetture? Walaloo kitaaba koo keessaa moo walaloodhuma biraas ni wayya? Kitaaba keessaa. Lakki kitaaba keessaa nu wayya. Kitaaba keessaa. Kitaaba keessaa walaloowwan baay'eetu jiru. Mee mana kitaaba koo kan jedhu tokko kan viidiyootti hojjedhe jira isa keessaa tokko kan viidiyootti hojjetiin hafe tokko. Nooruu mana kitaaba koo ni baruu yaa dhala koo mee koottu gara koo jedhee dhungate maddii koo abbeeraan abbaa koo. Akkuma barteessaa ciratee sagaleessaa naaf eegalee hambaa kaleessaa bu'aa bayii baroota keessa. Baras jedhe. Ganna na baafti jedheen humna koo fixee bitadhe goromsa garuu jarri ollaa koo halkan na jalaa haamanii fixan cokorsa. Goromsi koo marga dhabde qoonqoon koos aannan dhabde beelli akka lama nu qabde abdiin aannan kootis ni biliqxe koo lubbuun lammiidhaan miliqxe jedhe. Baram hin jedheen bara qottee namaa galchitu ilmoo alangaaf dhalchitu bara quubsumni haaraan nu olloomse. Bara quubsumni haaraan nu olloomse ennaa jifuun qara guddaa doomse bara sana jedhe. Isa utaallaan nuttu taale sakaallaan dideetti caale ijji lammii biyyoo uffatte harki qeenxee nu dhuunfatte diduu wayya jennee dinnee haada biraa dhiibnee finne bishaan baasa jennaan harkifnee funyoo qofaa taanaan immoo gallakkifne dhiisi kankalee. Kan kaalsiin arginetu kophee lukaa raaja. Kan paantiin arginetu suufii gubbaa jaja. Irra keessa beekaan fuuldurumaaf seeqa. Gordumni waa meeqaan guutuudha hakeekaan golli laphee namaa gaffa godha hamaa. Thank you. Ergaa guddaa qaba fakkaata. Mana kitaaba koo jedhee abbeera abbaa koo jedhee kadhan akka taatootti itti uumee barreessedha. Walaloowwan 9 iddoo tokkotti. Kanaaf siyaasa tuqaa, hawaasummaa tuqaa, rakkoowwan hedduu kaasa
jaarsi kun ani akka nama abbeeraa koo bira dhaqee bisaa jirutti akka naasofsiisaa jirutti guyyuudhaan. Aktiingii waan qabu fakkaata. Waan akkasiidha. Akka dugdeebii naa deebisee wayitan gaaffii gaafadhe yookaan nagaa gaafachuu dhaqee akkasiin kan barreeffamedha. Sana keessatti kan baroota sadii kan sirnoota sadii kaasa walaloon kun. Bishaan baasa jennee harkifnee haada qofaa taanaan gallakkifne. Kana jechuun sirna wayii waan ta'e wayii bishaan nu baasa dheebuu nu baasa jedhanii guddisanii ol kaasanii yeroo inni immoo duwwaa ta'u yookaan kan ittiin bishaan ol fuudhan sun duwwaa yeroo jalaa ta'u haada qofaa taanaan haada funyoo qofaa taanaan gallakkifne hin dhiifne hin ganne deeggaruu dhiisne gargaaruu dhiisne wal harkisuu dhiisne akkas jechuudha. Kanaaf sirnoota garaagaraa rakkoowwan garaagaraa kaasa hawaasummaa isin tuqa. Kanaaf banni kitaaba koo sun hojiiwwan garaagaraa baroota garaagaraa keessatti ta'an taateewwan garaagaraa bifa gabaabduu wayiitiin cooba xiqqoo nutti agarsiisuuf kan yaaledha. Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan sagantaa Soofumar Poodkaastiiti. Karaa Soofumar miidiyaatiin isiniif darbudha. Miidiyaa Soofumar miidiyaa harka keessanirraa sabskiraayib gochuudhaan nu daawwadhaa isiniin jenna. Nu faana tura. Kanaa olama magaalaa kana keessatti halkan wagbaruu afaan birootiin qophaa'a. Yesana tsuuf misheet sayyin jechuudha. Afaan ulfaatiin maaf hin qopheessine amma gareen qabdan fakkaataa hoop garee sadii maaf hin qopheessine halkan wagbaruu halkan walaloo. Yaalleerra waarii walaloo jennee yeroo lama sadii yaalleerra nu milkoofne. Waldaan barreessitoota Oromiyaas yaalee ture koree dhaabne. Namoonni walitti dhufanii hojjechuu sochoosuu irratti baay'ee kan waldaa duubatti harkifate keessumaa waan maallaqa afaan ol qabatudha. Galma si barbaachisaa, meeshaawwan si barbaachisaa, waraabbii si barbaachisaa, production si barbaachisaanaaf sana hin dhaabate waarii walaloo akka dhuunfaatti si yaalaa ture. Eeliyaanaatti yeroo tokko Irreecha Iivii irratti karaa nama biraan qophaa'us yaalameera. Yeroo adda addaas intarteementiin wayii yaalaa turaniiru. Yaalameera garuu milkoofne. Ammas yaadni isaa hin hafne namoonni fedhii qaban hedduutu jiru. Rakkoon saayitiin walitti dhufuu fi walitti dhufuu dadhabuu hojiiwwan garaagaraatiin namni buddeena mataa isaatiif fiiguu isa kana faana wal qabatee waan dadhabamedha malee namni fedhii isaa hin qabne hin jiru. Akkasumas immoo namni hojii kooti jedhee walitti si qabutu jiraatee baay'ee gaariidha. Ofiif of jiraachifta waan ta'eef anama hojii walaloo buddeena naa ta'e hin beeku. Namoota baay'eetiifis akkas hojii biraan hojjedhettiin of jiraachisa waan ta'eef sun akkanatti irratti hin barbaadu. Sanaan kan ka'e otoo maallaqni hin jiraatin immoo hojjechuun rakkisaa waan ta'eef sun dhiibbaa waan uumee natti fakkaata. Malee fedhii guddaatu jira, dandeettii guddaatu jira, namoota jajjabootu jiru keessumaa namoonni umurii keenya jiran ijoolleen waltajjii irratti waan baay'ee hojjechuu danda'an hedduutu jiru. Akkasumas kan illee dandeettii keetti gabbifattudha hojii si keessa jiru kan ittiin mul'istu qofaatu hin ta'in kan qabdu irratti kan ittiin dabalattu waan ta'eef waltajjiin akkasii baay'ee barbaachisaadha. Akka warra kaanii deeggaraa baay'ee hin qabamati. Suni waan dhiibbaa nurraan ga'ee natti fakkaata malee dadhabinni biraa jira jedhee yaadu. Rakkoo hamilee, rakkoo bakkaa maallaqaa wantoota yeroo wantoota akkasiidha. Tarii guyyaa tokkoon furama jedhee tanan abdadha. Yeroo eebba kitaaba keetii walaloon viidiyoonis ilaalamee jira ture. Wanta akkasii dhaga'een jira. Yaadni sun akkamitti dhufee akkamitti yaaddanii akkas gootan? Sirriidha walaloo mana kitaaba koo jedhu kana keessaa kanuma abbeerraa abbaa koo jedhu lakkoofsa 7ffaatu dhiyaate yeroo man barreessu iyyuu sammuu koo keessatti visualize gochaadha kan barreessa waan ta'eef sanuma hojiitti hiikuudhaaf walaloon akkas ta'uu danda'a kan jedhu. Walaloon ka'umsa viidiyoo, ka'umsa fiilmii, ka'umsa tiyaatiraa, ka'umsa waan biraa ta'uu waan danda'uuf namoonni walaloodhaan hangafa aartiiti jedhu. Ani waan jedhuuf jaalachuu taa'ee warra irratti qoratan akkas jedhu. Kanaaf sanarratti hundaa'een walaloowwan seenessuu kana nan jaaladha. Waan ta'e seenaadhaan immoo aaktitti gochuu walaloowwan kana waan akka jaallee jedhu tokko yeroo tokko jalqabeen ture walaloo dheeraa asoosama fakkaatu. Asoosama walaloodhaan jechuudha. Kanaaf wanta akkasii keessa koo ture.
Kanaaf waltajjii irratti wantoota dhiyaachuu qaban jedhee yaade keessaa walaloo kana bifa viidiyootiin dhiyeessuudha. Mirkeessaa Taakkaleetu na gargaare. YouTube irra jira ilaaluun ni danda'ama. Mana kitaaba koo jedha. Sana ka'umsa waan hundaati jechuudhaaf waltajjii irratti walaloo bifa garaagaraan dhiyeessuudhaaf akkana isinii kaase mirriiqa maal dhiyeessuuf yaallee irra kan jedhe bifa viidiyootiinis kanaaf akkas gooneeru. Ogbarruu durii fi ogbarruu ammaa maali garaagarummaan isaa jettee yaaddamoo tokkuma? Ogbarruun durii dhugumaan qoratanii fa'aa barreessan jedhee yaada. Keessumaa walaloo fudhatti salaalama barraa'u baay'een isaa waan qorannoo irratti hundaa'edha. Kan keenya miira baay'ata. Namni qorannoo irratti hundaa'ee waa barreessu muraasa yoo jiraate nama tokko lama naman. Etnograafiin walaloo ta'uu danda'a. Anthropoloojii walaloo ta'uu waan keenya bal'aadha. Namni sana godhu hin jiru. Looris Tsaggaayee yoo fudhattee waan arge waa'ee abbaa gadaa yeroo barreessu dhaqee wajjin haasa'ee waan yeroo muraasa keessatti arge walaloo bareedaa godhee nu dhiyeesse. Zalaalama Barraafaas yoo fudhatte qoratanii ilaalanii arganii dhamdhamanii barreessu. Sana baay'een isaanii amma Gaaddisaa Birruu fa'aa yoo fudhatte barataniit ogummaasaa qabu barataniit barreessan. Kan keenya miiratti baay'ata. Keessumaa jenereeshiniin keenya. Namoonni gatta'anii ilaalanii dubbisanii barreessanis ni jiru jedhee nama garuu yeroo baay'ee wanti nan argu miira. Ogbarruun immoo miira qofaa miti. Ogbarruun seenaadha, ogbarruun kallattiidha, ogbarruun egereedha, ogbarruun falaasamaa, ogbarruun waan hawaasaa ibsuudha. Ibsuu qofaa miti hawaasaan dhiisi jechuudha. Social critikiidha. Ogbarruu waan baay'eedha. Garaagarummaan keenya inni guddaan tokko kanadha. Lammaffaan immoo akkaataa itti fayyadama ogbarruuti. Warri durii yeroo baay'ee akeeka qabu, galma qabu. Galma ogbarruun sun barreeffamuuf. Yeroo tokko tokko wanti hin taajjabu jenereeshinii keenyarraa immoo waanuma itti dhufeef, waanuma ta'eef, waanuma arganiif yeroo barreessan nan arga. Duraan jecha tokko kaaseen gabaasa fakkaata yeroo tokko. Sun ogbarruun gabaasa tun ta'in kalaqa. Kalaqa jiraachuu qaba, kireetivitiin jiraachuu qaba, suga qabaachuu qaba. Inni kunis waan biraadha. Kan biraan immoo akkaataa itti fayyadama afaanii irratti irra rakkoo qabna jedhaman. Keessumaa jechoota afaan yeroo dhiyoo ta'an fayyadamu fakkeenyaaf ammanii haasaa ordinarii keessatti chiikii jechuu dandeessa. Ordinarii. Garuu ogbarruu keessatti hin barbaachisu. Hin bareedu. Yoo maraataatu jedha ta'e yookaan immoo yoo hattuutu jedha ta'e ta'uu danda'a. Taatuutti gootee nama akkasii nama kaarakterii akkasii qabutu jedha yoo ta'e. Jaarsi waggaa 80 chiikii koo durii akkas jedhee yoo haasaate ogbarruu kee keessatti baay'ee. Kanaaf itti fayyadama afaanii warri durii afaan ganamaa afaan oromtitti fayyadaman. Kan keenya immoo afaan Oromoo ta'e afaan Oromoo kan hin taane jechuun chiikii fakkeenyaaf hin kaase afaan Oromoo iyyuu miti. Wantoonni yeroo hima ijaarru afaan Oromoo hin taane jiru afaan Amaararraa Ingiliffarraa akkuma dhufetti hiignee amma oduu cabsaa yeroo baay'ee keessaa guddaan oduu cabsaa ammaa fakkeenyaaf waltajjii ogbarruu otoo gaggeessu oduu cabsaa bireekiin geessa jedhu fidee cabsee fidee cabsaa. Kun maal sitti agarsiisaa itti fayyadama afaanii irratti miidiyaa irraa qabee amma ogbarruu keenyaatti amma barreeffama kitaaboleetti rakkina afaanii ni qabna jedhee namana. Warri durii amma ta'e keessumaa Dr. Asaffaa Tafarraa yeroo baay'ee kan ittiin kaasu jechoota isaaniitti fayyadamanidha. Booran yoo dhaqan looga Booranaa, Salaalee yoo deeman looga Salaalee. Ina garta keessatti. Sun waltiin afaaniifis ni fayyada. Jechoonni amma nuti wantoonni nuti jechatti dhabnee rakkannu ni jira. Yookaan immoo wantoonni sirriitti gad fageenyaan ibsuu barbaanne jechootatti dhabnu ni jira. Jechoota akkasii gaafa gola keessaa fidan afaan sun akka hin dagatamne, jechi sun akka hin dagatamne godha. Sababii waltinaatiinis afaan yeroo dagatamu jira. Jechoonni yeroo dagataman jiru sun akka hin dagatamne godha. Isa kanaaf itti fayyadama afaan irratti irree nuun rakkoo akka qabnu yeroo tokko natti mul'ata. Warri durii kanaan nu caalu.
yoon gabaabsee wayya natti fakkaata garaagarummaa keenya bal'isuurra jenereeshinii ammaarraa wanti jaalladhu tokko jira. Waan barreessuu barbaadan ni barreessu. Sun gaariidha. Ofitti amanamummaan gaariidha. Ofitti amanamummaa jechuun garuu immoo dadhabina ofii akka barbaadanitti dubbachuu jechuu miti. Yookaan waan dadhabaa gad bu'aa namaa dhiyeessuu jechuu miti. Ofitti amanamummaa jenereeshinii kanaa baay'ee nan jaaladha. Garuu ofitti amanamummaan sun beekumsaan kan gabbate yoo ta'e baay'ee gaariidha. Kanaaf garaagarummaan keenya gabaabbinumaan kana natti fakkaata wanti baay'een jiraachuu danda'a. Waan baay'ee wajjin haasofne anam waa'ee Oromoo keessatti immoo kaaftu aartii irratti baay'ee hanqina guddaa qabna natti fakkaata. I hope akkas yaada. Sababni isaa namni biraa aartiin meeshaa waraanaa guddaa uummata tokkooti. Ispeeshaalii walaloon faati. Keessattuu walaloon namni rakkoo fi gammachuu fi gadda fi walaloon ibsata. Namni ummaan barumsa irratti hin jirre iyyuu warri kun gad baadiyyaa keessa jiran iyyuu walaloon ibsatu rakkoo isaanii gammachuu fi kan hin jiru. Garuu immoo waan kana gara ammayyeessuutti hin finne. Maaliif wanti kun nudhaa ta'e nu qabuu danda'e? Maaf ammayyeessuu dadhabne walaloo kanneen ispeeshaalii fakkeenyaaf amma AI argaa jirra walaloo barreessee dhiyeessuu jalqabee jira. Maaf afaan Oromoo kana wajjin wal simuu dadhabe? Maaf wal simsiisuu dadhabsiifne? Afaan ogbarruu ammayyeessuu yeroo jennu tokko akkaataa barreeffama keenyaa bifa saayinsawaa ta'een hojjechuudha yaada. Ogbarruun waan oriijinii ta'e dhiyeessuu irratti yoo xiyyeeffate gaariidha inni tokko hojii isaa keessa. Lammaffaan immoo waan amma jiru madaksuu irratti. Isa kanaaf bifa saayinsawaa ta'een irratti hojjechuun baay'ee gaariidha. Dijitaalessuun hin danda'ama. Kitaabolee onlaayinii argachuu maal wantoonni kun irratti hojjetamuu kan qabanidha. Ogbarruun Oromoo xiqqoo abbaa yeroo itti dhabuutu rakkisa. Amma caasaan jira. Caasaan mootummaa jira kan dhimma aadaa afaanii irratti hojjetu, dhimma fookloor irratti kan hojjetu, yuunivarsiitiileen jiru. Garuu amma barbaadamu irratti hin hojjenne. Waldaan barreessitootaa jira. Garuu waan isa qabutu jira. Waldaan artiistootaas jira kan biroos. Kan fakkii jira. Waldaalee gara 5tu jira. Kan ijaaraman seerawaadhaan. Garuu sirriitti hojjechuudhaaf wanti isaan rakkisu. Isaan qabu jira waan baay'eetu. Wanta akka yeroo tokko namoonni dhimma ogbarruuf bakka hin kennine bakka ogbarruu yeroo taa'an argita. Caasaa afaan aadaa irratti hojjetu irratti. Waa'ee ogbarruu namoota quba hin qabne. Sun gaadii hamaadha. Gama biraan immoo gara ispoonsaraa maal kanas yoo dhufne kun yeroo hundumaa waan nu mudatudha. Keessumaa immoo warra akka kitaabaa irratti hin cima. Namni kitaaba ispoonsar godhu hin jiru. Dubbisaanis yaraadha. Nama tuffatu malee nama yabbisuudhaaf hojjetu baay'ee nagarru. Ogbarruun keenya qulqullina hin qabu. Sirriidha qulqullina yeroo itti dhabu baay'eetu jira. Qulqullina irratti hojjechuu nu barbaachisa. Garuu qulqullina hin qabu jennee immoo tuffachuun nurra hin jiru. Sabni ogbarruu hin qabne hin bada. Biyyi tokko kan biyya ittiin taatu ogbarruudhaan. Biyyi tokko biyya kan ittiin taatu barreeffamaan. Hojiiwwan kalaqaa jajjabeessuu nu barbaachisa. Hojiiwwan ogbarruu, hojiiwwan seenaa, hojiiwwan barreeffama hundumaa jajjabeessuu nu maaliif beektonni tokko maal jedhu biyya tokko balleessuu gaafa barbaadu ogbarruu isaa dhahi jedhu. Kanaaf ogbarruun keenya xiqqoo caaseffama sirriidhaan qaamni irratti hojjetu dhimmamee dhabamuu isaati jedheen amana. Yoo jiraates immoo danqaawwan akka maallaqaa, danqaawwan akka beekumsaa jiraachuu danda'u iddoo iddootti. Kun ogbarruuwwan keenya ammayyeessuu irratti waan rakkina uume natti fakkaata. Dhumarratti namni galateeffattu dhaamsi qabaattu yoo jiraate fuulduraaf immoo maal irraa eegnaa kitaaba kamiin barreessuu eddaa maal qabattee dhuftaa achiin booddee immoo dhaamsa achiin booddee immoo namni galateeffattu yoo jiraate. Fuulduratti kitaaba keessaa nan baay'ee yaadu garuu umuriin koo achi siqee waan barreessinatti tola. Amma xiqqoo bilchaanne. Xiqqoo naafa kitaaba baay'ee barreessuudhaaf dubbisuu nama gaafata. Isa kanaaf warran barreesse muraasa keessumaa alsuusama tokko walaloo tokko waan hin maxxansu natti fakkaata yeroo isaan beeku kanaan dura waadaa galee waan
hin dandeenyeef waadaan galuu garuu guyyaa ta'e akka maxxansu nan beeka. Isa kana fuulduratti walaloo tokko fasoosama tokko yeroo ta'e akka maxxansu nan beeka. San booddee garuu erga dulloomee booda naa wayyanatti fakkaata. Aarrii naa dhufuun jedha. Fagoo mitiin baay'isee. Fagoo Jaatittaa. Akkasin jenni. Aarriidhaan dhufa yoo bara kana keessa dabarre aarii garaagaraatiin dhufa. Wallaalaan aarriin beekaan guduruuni jedhu garuu ta'ullee aarrii isa keessaa aarrii isa yaadaan jechaa baay'ee aarroomuu na gaafata yaada koo sirriitti gabbifachuu na gaafata. Asumaan dhaamsiin dhaamu barreessitootaaf yoo ta'e dubbisaan jedha. Uummataaf yoo ta'es dubbisaan jedha. Namni dubbisee waan baay'ee irraa baraarama sammuun isaan bilchaata. Dubbisni akkuma nyaataati sammuudhaaf nyaata caalaa sammuu kan gabbisu waa dubbisuudhaa waa beekuudhaa waa baruuf dhama'uudhaa kanaaf dubbisaan jedha. Akkuma waliigalaatti namni kitaaba jaalatu yoo dubbise bareedaadha. Keessumaa namni dubbisa hin jaalanne immoo jiraatee kitaaba sasalphaa barbaade kitaaba nama kofalchiisan kitaaba sammuu nama haaromsan barbaade kottaa kolfaafaa barbaade dubbisee gara kitaaba dubbisu totoocee gaariidha natti fakkaata. Barruu faana wal qabate namni nan galateeffadhu baay'eedha akka namaatti. Maatii korraa qabee namoota keessumaa kitaaba kana yeroo maxxansuun afaana tolaan hojjettoota daandii baabura Itoophiyaa kan turan hiriyoota koo galateeffachuun barbaada. Galatoomaan jedhaani asumaan kitaaba biraa maxxansuun koo waan hin hafneef qophaa'aa galateeffannaa keessa jechuun barbaada. Isinis waan naaf firtaniif galatooma ulfaadhaa. Ulfaadhu kanaa ol egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun miidiyaa Soofumariitii guyyaa har'aa immoo barreessaa walaloo kan ta'e dargaggoo kanaa ol badhaadhaa firree si wajjin turtii gaarii dabarsinee jirra. Daawwadhaa isiniin jenna waan wajjin turtaniif immoo ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa turtii gaarii isiniif hawwina.